artisti Khadir Martuu eenyurra dhiira ta'eetii miti kan namni isa kabajuuf gatii inni sabaa kabaleef. Si jaalanna, si kabanya. Wanni si jaalataniif, wanni si kabajaniif waan saba kanaa qabsooyteef malee gartee waan namarra ija akka namaa qabda, harka akka namni qabu qabdaa jechuudha. Johar baalagee waan ta'eef hin deeggaru. Waan ilmaan Oromoo nyaateef, dhiiga ilmaan Oromoo Johar waan dhugeef, Johar siif hin deeggaru. Maraadhu. Qabeenyi ilmaan Oromoo kan inni saame kumaantamaan miliyoonotaan waan harka jiruuf Johar qeyroo waan ganeef, qeyroo waan gateef, qeyroo waan ficcisiiseef Johar baalagee waan ta'eef arras borus siif hin deeggaru of garagalchi gaggaragalisa wajjin. Ayyee warri Jaawar jala deemu dafqaan bultoonni kun hattuudha. Warri simmintoo gurgurate sunoo. Warri Abiyyi ati faarsitu jala deemu. Miizeen Shimallista halkan tokkotti ozoon dalagaa takkan dalagin biliyeenara taate sun. Ati addaanuu beeytaami maaliin irraa si rakkisaa. Artistiin Khadir Martuu hiriyaan Abiyyilleen hiriyaasaatii miti, Jaawarilleen hiriyaasaatii miti. Qabsoo Oromoo keessatti nama iddoo guddoo qabu, nama kabajaa qabu, nama dhageettii qabu, nama saba kanaaf lubbuusaa kenne, saba kanaaf qabsaawee, saba kanaaf wareegame, saba kanaaf akkana ta'e ta'uu shakkiin takka laa shakka fi hiriyaan qabu Khadir Martuu. Hiriyaan qabu qabsoo Oromoo keessatti. Sigale Oromoodhaaf wanni inni hin ta'in hin jirtu jechuudha. Tanarratti laa shakka fi Abiyyi ol, Jaawarii ol namni gatii kafale Khadir Martuuti. Tanarratti sirriitti walii galaa jechuudha. Haqa namaatiis hin dho'isu. Garuu amma dubbii lama as bahee jechuudha. Dubbiin lameen as baate Jaawar Mahaammadiis Oromoo, Abiyyi Ahmadiis Oromoo jennee walii galleemi. Artisti Khadir Martuutiis artii Oromooti. Artisti Khadir Martuu kana nama Jaawar jaalatu kalubbuu isaa baasuu jira jechuudha. Artisti Khadir Martuu kana nama Abiyyi jaalatu kalubbuu isaa baasuu jira jechuudha. Nama jara kana lamaanuun jaalanne Kamarroo Dirribaa jaalatu kalubbuu isaa baasuu jira jechuudha. Warra fakkeenya gartee akka Kiyyaa kana, warra Khadir jaalachaa Jaawar deeggaru kana hoggii gartee Jaawar kana dhooytu Abiyyi jala galtee Abiyyi sirri jettee Jaawar dhooytu ati artii keenyaa nuuf maal yaadde? Ati ka Abiyyiiti moo ka Oromooti? Ati Kiyyaasi ka warra Abiyyi deeggaruutiisi ka warra Jaawar deeggaruutiisi jenneen yoommoo lakki an keeysanii miti. Warri Jaawar deeggaru hundinuu Kiyyaa miti. Warruma Abiyyi deeggaru qofaa kiyya jette tana ummata Oromooti sirriitti ibsaddanuu baasii jechuudha. Osoon hin fedhin garaa sirraa murannaa jechuudha. Sigale laal artisti Khadir Martuu eenyurra dhiira ta'eetii miti kan namni isa kabajuuf gatii inni sabaa kabaleef. Eega gatii tanaa namni akkas si kabaje warri ati gatii kafalteef ka Jaawar jaalatuu jira, ka Abiyyi jaalatuu jira. Hoggii Jaawar akkasi gabbuuftee arrabsitu amma nuti Abiyyi sheeyxaanticha nama gartee Oromoof humaan goone jechuumaa irratti wal dhibne malee Oromoo waa goonaan ahlan wasahlan ibbe. Sigale yoonii fi gaa Jaawar hattuu ta'e, yoo Jaawar ka Oromoo gurgurate ta'e, yoo Jaawar ka OMN gurgurate ta'e, Abiyyi dachii Shawaa akkam godhu jira amma? Abiyyi gibiraan Oromoo akkam godhu jira? Hoggii Jaawariin sirrii miti jennee Abiyyi faarsinu ajjeesuun sirri Abiyyi waan godhu jiru tana sirriidha. Sigale Abiyyi Oromoo ajjeesuun sirriidha. Amma Abiyyi Oromoo ajjeesu jira. Amma Jaawarii Oromoo ajjeesu jira. Amma Jaawarii Oromoo buqqisu jira. Amma Jaawariitu daangaa Oromiyaa sarbisiisu jira. OMN gurgurate, mana OMN gurgurate, mitirkishoo gurgurate.
haa gurguratu baga gurgurate hay isinu haa ajjeesu Jawaar nama ajjeese isinu haa ajjeesu sirriidha jechaa jirtanii nutis baga gurgurate jennaa jechuudha sigale yoonif ammoo artii keenya taate nu hundaaf feerii godhu qabdaa jechuudha si jaalanna si kabanya wanni si jaalataniif wanni si kabajaniif waan saba kanaa qabsooyteef malee gartee waan namarra ijakka namaa qabda harkakka namni qabuu qabdaa jechuudha sigale namni rabbi biratti imaana sodaa rabbiitiin wal caala oromoo bira qabsoo sabaaf qabsaa'ee wal caalaa jenneeti ati nama nuu oliiti ati nama fakkeenya nuu ta'uu jennee si jala yaane jecha tokkollee kan siin hin jenne kabajaa guddoo sii kennu jirra jechuudha nama immoo Jawaar kana lubburraa jaalatu jira jechuudha kasi jaalatu nama saniif maal qoodde oromoon ati qabsooyteef nama sanii miti amma anuma faami oromoon ati qabsooyteef anamma qabs yaadni Jawaar deemuun kun naa ta'ee jira jechuudha warri Jawaar jala deemu hattuu hoggii jette anaa dafqaan bulaa kana faa hattuu jechaa jirta jechuudha sigale ayyee warri Jawaar jala deemu dafqaan bultoonni kun hattuudha warri simmintoo gurgurate sunoo warri Abiyyi ati faarsitu jala deemu miizeen shimallista halkan tokkotti ozoon dalagaa takkan dalagin biliyeenara taate sun ati addaanuu beeytaami maaliin irraa si rakkisaa inni hattuma tanaawu nama akka ta'eetu addaan waan beeyne natti hin fakkaanne sigale amma mee fakkeenyaaf mee mana ana Jawaar deeggare mee Jawaar mindaa maal naa kafaluu danda'e aangu qabumu khaaree naa kennuu danda'amu mee maal naa godhuu danda'e Jawaar mee maaliif hin deeggara fakkeenyaaf amma namni Abiyyi deeggaru khaaree irraa fudhata biyya dhaqee bashannan akka inni niine sigale faayidaa addaa irraa harkataa jechuudha faayidaaf deeggarta mee amma Jawaar kana sabaaf sagalee ta'uu jiraa saba kana warra sagalee dhabeef sagalee ta'uu jira jechuuf deeggarra malee mee maal nu godha mee maal sii kenna qarshii takka sii kennamu fidaa manaa sirraa kafalamu mee maal nu godhaa deeggarra sigale warri Jawaar deeggaru hundi hattuudha hoggii artistiin keenya kabajamaan anuma faa baanaa jechuudha sigale maqaa yaamuu baatus anis warra san keeysaan jiraa jechuudha garuu namni artiin ka ummataati eega jenne ati artii ummataati eega siin jenne hay ummata sanirraa aniin kun tokko jechuudha yoommoo an ka ummataatii miti ka yaadataatii fi ka Abiyyiitii yoo jette no problem rakkoon hin jiru allakki wooma yaadataan jaalatuun jaaladhaa wooma yaadataan faarsaa juun faarsaa yoo kan je'amu taate no problem faarsee bulaa jaraati malee artii oromootii miti yoo artii oromoo taate warra Jawaar deeggaruus fiilingii isaanii eeguu qabda hamilee isaanii tiisuu qabda warra Abiyyi deeggaruus hamilee isaanii tiisitee even Abiyyi fi Jawaar idduttuu nagaya buusu sigale carraan irraa Abiyyi harkatee akka bashannanu kun boru Jawaar harka dhufuun malchiisa maaltu beeka sigale dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba yaadataan irraa abbaa miskiinaa jettaniin kun boru ifiifuu miskiina tahee namni biroo abbaa isaa ta'uun malchiisa nobody no dinquu dayyaasaa kan dheengadda walleen hundi baatee fi qiyaamaan taatee lafa dhiittanii adaamaan tun hundi sossoote arra maaltu isa dubbachuu jira hoteela namichiifiif jaarachuu jiraami dinquu irraa ari'ate sigale sigale inninis eeysa jira addunyaan takka gadi takka oli hin beekamu saniifuu ergagaa artii oromooti qabsaawaa oromooti
Oromoon ati qabsooyteef sun anafaa warra akka xiyyaa fakkaattota Jawaar Mohaammed deeggaru kanaa jechuudha. Warra Abiyyi deeggaru kanaa jechuudha. Feerii taatee nu iddutti araara buusu qabda malee akka talkaashaa asii gidaara irra taa'e deemee namicha saanfila dheeraa kana faatti asii gartee laaqqattee maal jettee maal jechuu ijoollee tushtushii tana ta'uun qabdu artistii xiyyi mirga keeti. Abiyyi deeggaruun dhibbaa dhibbatti mirga keeti. Jawaar arrabsuun mirga keeti. Garuu faarsee bulaa taatee arrabsita malee artii Oromoo taateetii miti. Zaasi ol nama wal jaalatuun likkii walitti himaami. Nama wal jaalatuun dhugaa walitti himaami. Numa garra waan ati godhaa jirtu numa garra. Hattuun Jawaar qofaa miti. Hayyoota Oromoo keessaa hattuun Jawaar qofaa miti. Meeqaa biyya dhaqee asii biliyeenara ta'u jira. Meeqaa asii bultii facaasee biyya galee dhalaa Oromoo gudeetu jira. Hunundi hattootum sigalee. Maaliif Jawaar qoftiin keessaa piik tahamee deema? Jawaar qabsoo bar nu hundi karoof nu wallaallee boo karaatti godhee bar. Goggogi maaliif aangoon qabu maallaqa qabu ara rabbi malee uumaa harkaan qabu yaa isinii siduu hin danda'u. Tujjaarticha keessanitti tuquu hin danda'u uumaa godhuu hin danda'u zaaset akka feetanitti irra deemtan. Lakkii yoo sanumaarra deemuu taate malee boobar Jawaar goggogi sirnan jijjiiramu jaan jijjiiree bar. Qabsoo har'aa biyyitti lafa dhiitu tana bar Jawaar dukkana keessa taa'eeti gulkoos itti dhaabanii osoon halkanii guyyaa taa'ee waa biyya keessaa fi asii qeyroo walitti hidhu saba kanaa sagalee ta'u fidee barboo wajjin jira ragaadha. An akkumaan sii ragaa bahutti qabsoo ati gatii ati Oromoo kafalte ragaa bahuttiin gatii Jawaar kafalees ragaa baha. Osoo Abiyyi gatii kafalee jiraate Abiyyi Oromoo gatii tam kafale gatii kafalchiisu jira malee. Sigalee.